Allah me akamin ciisa kalaama rabbiitiin taphachuu isaaniitu garaa koo na bobeessa kalaama rabbiitiin taphachuu isaaniitu garaa koo na bobeessa balaan rabbii sitta habuu samii keessa balaan rabbii sitta habuu samii keessa waa asirratti haftaa ima rabbii wal geessa waa asirratti haftaa ima rabbii Carran Najat Muhammad siqaqqabe amma maal goota gaa Carran Najat Muhammad ishee qaqqabuutti jira jechuudha. Namoonni tokko waan biyyaa ba'aniif yeroo wallaalanii akkasitti miidhamu jechuudha. Abidda keessa seenu ofidhuma isaanii abidda fuudhanii ofitti firfirsu barbarree ofitti naqu jechuudha. Kuni nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akaakuu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kiyya galata waaqaa ta'u yeroo baay'ee namni miidiyaa kana fayyadamu dogoggora namaa hin arga jedhee yaada. Keessattuu TikTok irra ta'e namni waa hin agarre hin jiru. Egaa mucattiin kuni Imaaraatii keessadha kan isheen jirtu. Imaaraatii keessadha. Imaaraatii keessaa garuu iddoo kam akka ta'e hin beeku. Biyya sana keessa teesseetu kan isheen akkas gootu. Kan sabummaan ishee immoo Walaayittaadha natti fakkaata. Walaayittaadha natti fakkaata. Egaa Quraanaa fi Matsaaf Qudusii addaan baaftee hin beektu ta'ee hin beeku ani namni tokko warree akka ishee afaan ishee dubbatan immoo addaan baaftee hin beektu jedhanii viidiyoo dalaganii akkamitti namni kamillee akkamitti Macaafa Qulqulluu fi Quraana adda baasee wallaala. Moo maal jechuu barbaadde dhugaa waaqa. Kanaafiyyuu amma musliimonnis yoo aaranii dubbatan tarkaanfii fudhatan kan barbaadan godhan amma mirga isaaniitti dhugaa waaqa. Maaliif isheetu daangaa isaaniitti darbee jechuudha. Isheetu daangaa isaaniitti darbee amma gaa hafeellee ture dhaabbatee ture. Egaa amma waa'ee amantaadhaan lola kaasuu waan tokko illee hafee ture hin jirullee ture dhaabbatee ture namni gara lachuutti wal kabajama jireenya isaa jiraata amantaa walii jechuudha. Amma immoo wanti kun dhufeera baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa abidda ofitti qabsiistee intalli kun jechuudha. Amma carraadhuma Najaat sanatu ishee eeggata jechuudha. Wanti kan biraan jiru waan manaa baateef dura hin beektu. Qoy TikTokii kanarratti yoo hurgufaman malee hin ta'u. Sanuummoo Quraana nama sanuummoo Quraanuma manuma madaamii keessaa fuutee osumti kanuma mana sana keessaa kanuma uummata sana fuutee yeroo akkanatti ittiin sirbatee faarfannaa ta'e garuu ani hin beeku dhugaa waaqa xinqoo tokkodha wanti isaan sirbatee faarfannaa ta'e I don't know hin beeku. Garuu ijoolleen faarfannaadha jedhanii Matsaaf Qudusii fi Quraana adda baastee hin beektu jedhaniitu dhiifama gaafatuuf jala deemanii ani garuu akkamitti namni erga kiristaana ta'e Macaafa Qulqulluu fi Quraana akkamitti adda baaseetu beeka moo guddachuu barbaadeetu ittiin fammasuu barbaadeetu beekamtii argachuu barbaadeetu ija namaa keessa seenuu barbaadeetu waan akkasii hin jiru. Ija namaa keessa seentu hin taane iddoo seentu tokko jira. Iddoo ati seentu tokko jira jechuudha dhugaa waaqa. Amma Najaatii erga waan sana raawwattee waggaa 2 ji'a 6 erga hidhamte Saawudiitti biyyatti erga gashanii sammuu ishee badaa hojjechuu didee ijji ishee lamaanuu badaa arguu didee biyyatti galtee ji'a 2 ji'a 1 yoo son turiin karaa bahaaraa deemaa jirti. Ammallee maqaan isaa Yaman jirti jechuudha. Daarii Yaman irra geessee yeroo viidiyoo faaf hojjettu laayifii faa seentu baay'een keessan argitaniitu. Kun egaa maalirraa dhufe seetan beektu kaayyoo ofii dagachuu waan bahaniif irraanfachuu hojii ofii wallaaluu waan nama gashine keessa galuu waan namaa tuquu amantaa namaa tuquu kun hunduu deebi'ee jireenya kee duubatti deebisee kisaaraa sitti fidaa jechuudha. Dhugaa waaqa keessattuu waa'ee amantaa fi siyaasa amantaa fi siyaasarraa of eeggachuun dirqama dhugaa waaqa. Kun lamaan baay'ee kisaara namatti fide keessattuu biyyoota Arabaa keessa teessee waa'ee amantaa fi waa'ee siyaasaa kana jette taanaan rakkisaadha. Warreen biyyoota kaanillee akka barbaadan taa'aa oolanii akka waan barbaadan dubbatu.
warri Ameerikaa fa'aa kun waan barbaadan dubbatu feetu mootummaa arrabsanii amantaa arrabsanii wanti isaaniin qabu wanti isaaniin argus hin jiru qaaddoo sana. Garuu namni tokko biyyichi biyya musliimaa ta'ee biyya musliimaa keessa taa'ee mana musliimaa keessa taa'ee musliima sanan kabaju taanaan amantaa sanan kabaju taanaan baay'ee rakkisaadha. Jarrimtiyyuu osoo arganii hin agarre malee hojii ishee jarri mana sana isaan qoftiyyuu hin ga'u morma ishee qabanii waan barbaadan gochuu danda'u jechuudha. Garuu isaanii hin argine waan isheen miidiyaa irratti hojjettu quraanuma mana isaanii keessaa fuutee waan isheen gootu hin argine dhugaa waaqa. Kanaafuu wal kabajuun baay'ee gaariidha. Kan ofii kanuma ofiiti. Kan namaas kan namaati. Bakka kan namaa fuudhanii salphisanii kan koonaan kabaje jechuun hin danda'amu. Kanuma kee kabajadhu. Kanuma kee ol kaafadhu. Kanuma kee akka barbaaddee mataan dhaabbadhuuti kanuma kee waaqeffadhu. Kan kee namni sitti dubbatu hin jiru. Garuu kan namaa irratti waan tokko godhu, kan namaa irra ejjechuu, kan namaa cicciruu, kan namaa gubuu booda kan koo ol jedha jettee yaaliin keessattuu shamarran baay'ee of eeggadha dhugaa waaqa. Dogoggora xinnooti amma kun dogoggora xinnoodha jettee ilaaltee dhiifama gaafattii fi warreen akka isaanii haasoftu. Afaan walaayittaa warri haasaan kun dhiifama gaafataafii kana namni dhiifama godhuuf hin jiru. Adabbii ishii fudhattee kaateetu gara dhiifamaattas deebi'aa jechuudha. Kanaaf shamarran keenya jireenya keessan hin dukkaneessina dhugaa waaqa. Waan gootan tokko tokkoon itti ilaalaa deemuu qabdu, itti yaadaa deemuu qabdu. Isin amma salphaadha jettee uftee viidiyoo sakandii 30 jechuudha. Sakandii 30 hin caalu baay'isoo. Sakandii 30 kanatti hojjettee waggaa baay'ee jireenya kee irratti faradaa jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisaan siniin jedhaan akka kootti shamarran baay'een of eeggadha dhugaa waaqa. Sirriitti of eeggadha. Waan baataniif qofa hojiif qofa baatan hojii. Waan biraa sinirraan eegamu. Birrii kee guduunfadhuu gali habiibtii hidhaatti maaltu si gashe? Maaltu dukkana si geesse? Maaltu umurii kee si fichisiise? Achii baatee moo gana kanan ta'e sanan ta'e nan dhukkubsadhee gurra koo miila koo na gargaara asi biyyatti na gashaa akkuma ishee kana waa gochuu hin danda'amu. Dhiifama godhanii fi gargaaranii biyyatti gashan isheen hin taane malee deebitee deemtee ammachitti siqaa ishii nyaachaa jirti. Saawudiis hin seenne daarii Yaman irratti jechuudha rakkataa jirti jechuudha. Uma faayidaa hin qabdu dhugaa. Umurii ishii ilaali waggaa 12 oli kan isheen Saawudii turte. 12 ol turtee Humaa tokko lukkuu luka lamaayyuu hin qabdu bar biyya dhuftee warri iyyuu hin jibbinaan deebitee deemte. Kun amma maal fayyaddi kana booda? Itoophiyaa keetti hin du'u jettee deemte. Kana jechuudha. Kanaaf ishee kanallee carraaman kanatti eeggata akka hojii ishiitti jechuudha. Akka hojii ishiitti ishee baasu warri kaan garuu of eeggadha.